Egaa har'ammoo waan bareedaa tokko qabadhee dhufee tanan jira jechuudha. Waan torbee kana jechuudha. Zandaa uummata torbee tokko eeguutu natti fakkaata. Jaraan kana jechuudha. Jara kana namichi kun jechuudha. Mucayyoo kana kan innoo jedhanii jechuudha. Isaan garuu piraankiidha jedhanii jiru. Uummanni kun immoo jechaadha waan biraa jechaa jira. Haadha manaa isaati, haadha manaa isaa dhiira biraa faana qabee jedhanii ajandaa guddaa ta'ee jira jechuudha. Garuu dubbiin akkasii miti jechuudha. Haadha manaa isaa irree miti. Inni haadha manaa kan biraa qaba. Isheen illee qabaachuu malti jechaadha. Kanaafuu salphumatti haadha manaa isaa miti. Kun immoo piraankii hojjetanii akka jedhanitti hin dhiitee rufat dhuguma. Isaan garuu inni jedhanii maaliif olitti kaameraa aayidii yoo hojjetanii jechuudha. Akka fakkeessanitti hojjetan keessa kukutanii malee wanta akkanaayyuu nuti hin goone jedhan kinoo moonet bira dhufanii jiru jechuudha. Moonetti intarviyuu goote jechuudha. Guyyaa kaleechaayi maaliif akkana gootee jenna laa nuti nu hojjennee piraankii hojjennee malee dhugaa miti. Ani immoo kan ishiin hojjette kan na dhiite suni nan dhiinne itti akka malee nan dhiinne jette garuu mul'ata garuu dhugaa dadda kutaniiti beekati irratti qanabbaranii akkas godhan malee waan dhiitillee hin qabu jedhee garuu na qabaleera jette. Egaa isheen immoo moodelistiidha. Moodelistii seenaa jedhamti. Inni maqaan isaa Shimee jedhama jechuudha. Magaalaa Bishooftuutti jechuudha. Taateen kun immoo kan hojjetanii magaalaa Bishooftuutti. Inni immoo maaliif kana hojjetan jedhanii gaafannaanii namoonni maqaa kiyyaanii akkaawuntii bananiitu maqaa kiyyaan birrii fudhachaa jiru jedhe. Inni immoo intini akka itti onnoo hojjetaa jechuudha. Kondominiyeemii garaagaraa jechuudha. Moonota garaagaraa kan abbaa qabeenyatti ta'e kasaate ta'e garuu ani beeku isa gurguraa jechuudha. Isa gurguraa caarrataa baasee jechuudha. Isa gurguraa jechuudha. Isa maqaa kiyyaanii namoonni hedduun akkaawuntii banataniiti onnoo jechaa jiru. Uummata irraa nyaachaa jiru. Kanatti kana hojjennee malee kuni diraamadha malee piraankiidha malee dhugaa miti. Haadha manaa kiyyaallee miti jedhanii jiru. Egaa dhiifama nu godha. Dhugaa rabbii kuni waan biraa kanan jedhanii miidiyaa kana irratti waan gaarii hojjetanii namtuu nama beeku jechuudha. Dhugaa rabbii waan gaarii hojjennaan beekamtiin argattu. Dhugaa waan gaarii hojjennaan amma jara kana hin beeku. Dhugaa xiqqoorree nan fayyadama miidiyaa kana hin beeku. Amma ergumaan gaafsan hojjetee hundumtuu warri tiiktookis warri yuutuubis warri tiiktook ilaala akkanatti dubartiin Itoophiyaa keessatti mirgan qabdu reebu gadi baasanii kun immoo gosh abbaa manaa kana gootee abbaa manaa ishee jala baateeti isa kana bira dhugdee ishee utuma ishiin teessee wajjin dhugdu abbaan manaa isheetti dhufee tumee jedhu. Garuu lachuyyuu sobatee jechuudha. Abbaa manaa warri abbaa manaa biraa wajjin utuma ishiin teessee dhugdu abbaan manaa isheetti dhufeetu tumee jedhanillee kunillee sirrii miti warri kanaa hundumtu jechuudha. Immoo warri immoo bakka yaada garaagaraatu hundumtu. Egaa hundumtu tiiktook kanarratti waan garaagaraa jechuudha. Suura isaanii laxafatanii jechuudha. Suura namicha kanaa fi mucayyoo kanaa jechuudha. Kanaafuu jarri hojiin salphumatti hojiin hojii dalagu jechuudha. Hojiin diraamaa garaagaraa hojjetu malee haadha manaa fi abbaa manaa miti. Inni haadha manaa biraa qaba. Daa'imallee kan waggaa 18 nan qabaa mucayyoon kootu akkana naan jette abbaan kootiyyuu maali kun naan jedhanii namoonni iddoo garaagaraa irra bilbilanii Shimee kun sirraa hin eeggamu naan jedhanii garuu kun piraankiidha jedhanii dhugaa dhiifama gaafatanii jiru. Dhugaa dhiifama gaafatanii jiru dhiifama godhaa fi warri waan biraa jettanii reef jala haqa viidiyoo saniin illee haqee jedhee isa biraa qabee ani haqeen jira jedhee namoonni hedduun immoo irraa dubbachaa turanii ammallee viidiyoo saniin qabu jechuudha. Kanaafuu haqaa isin illee warri qabdan maaliif kuni piraankiidha diraamadha waan ta'eef isaan haaduma haala hojii isaanii wal fakkeessanii hojjechuudha malee wayii dubartii gadi buusuudhaaf wayii dhiira ol baasuudhaaf miti asirratti jechuudha kan beekuu qabdan. Akka isaan jedhanitti akka isaan dubbatan akka moonetti intarviyuu gootetti jechaadha. Moonetti beeksisaa jechuudha. Kalecha intarviyuu gootee jirti jechuudha. Akkuma dura dubbadde. Kanaafuu kun onnoo biraa miti jechuudha.
Piraankidha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan badaa yoo godhanii sooshaal miidiyaa kanatti beekamu dhugaa kun cilee dibatuma tiktooki kanarraa kun jabanaa facabsu kun amma safuudha. Dubartiin akkamitti luka olfutee jabanaa cabsiti beekamtii numa argachuudha jedhanii waan garaagaraa hojjetu jechuudha. Akkasitti beekamtuu argatu. Jarri kunillee dhugaa dubbachuuf ani hin beeku hanga tokko na fayyadama garuu sooshaal miidiyaa kana hin beeku bareen jira jechuudha. Amma sababa isaanii sababa hundumtuu bakka gaarii laattu baasuu iji kee. Bakka jallataa malee bakka gaarii iji nama bakka jallataa malee bakka gaarii ilaalu jechuudha. Dhugaa rabbi kuuneelee cabsuu keessattuu safuudha dhugaa jabanaa. Amma agartanii keessattuu ijoollee warra soddaa kun keenyarra hin agarre garuu afaan Amaariffaatiin garuu waan dubbataa jiranii jabanaa fuuldura godhaniiti bilbila gurratti qabatteeti luka olfutee jabanaa dhiitti cabsiti jechuudha. Shiniifaa luka fa'aa olfutee kaa goote maali amma dubartiin jabanaa olfutee luka ishee olfutee lukaan olfutee bilbila gurratti qabatteeti hin cabsu jechuudha. Dhugaa rabbi tiktook akkasii baay'een arge koomentii irree barreessus hin jaaladhuun barreessineesi. Bakka jabanaa sun kutkutee cabsiti jechuudha bunni keessa akkas gannammaa yommuu tokkotu bakka istaayilii garaagaraatiin hojjetu warroon tiktooki kun beekamtii nama argachuudhaaf jechuudha. Waa kana dhammuun beekamtuudhuma argachuudhaaf. Kun immoo waan numa xiqqaayyuu hojjetanii waaqayyo nama kaasa baasu. Kanaafuu akka isaan jedhanichi kun piraankidha. Piraankidha waan ta'eef kanaaf fuulduratti illee jechuudha. Warri ganaa kan nuti deemtan jechuudha. Waan gaarii hojjettanii bareeda waan dhaloonni irraa baratu. Otoo ta'ee bareeda jechuudha. Ilaama isaan kanaa illee keessa kukkutaniiti. Kanaafuu gabaabumatti jechaadha otoo waan gaarii hojjettanii dhugaa rabbi waan gaarii dhaloota kana barsiisanii bareeda malee amma kuni keessa iddoo gaannoo jedhe keessa dhiisan iddoo fokkataa kana akkanatti kutanii keessa tiktook irratti hin hojjetanii jechuudha dhugaa. Inni jira jedhanii kun walitti qanabbarame keessa ciccitee jedhan iddoon kaan keessa cicciteeti iddoo kun onnoo kana keessa onnoo jedhanii jechuudha. Dhugaa nama ajaa'iba. Sooshaal miidiyaan bara kanaa kunillee nama ajaa'iba akka dhugaa dinqiidha. Egaa dhugaa dubbachuu fi otoo waan namni irraa baratu onnoo jedhanii bareeda waan dhaloonni tokko irraa barachuu danda'u. Otoo onnoo jedhanii malee kuni onnoon ta'u jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akkuma dura dubbadhe amma miidiyaan harti kun jabanaaf gadi bu'ee caccabsa. Kuuneelee caccabsa. Kun handhuura mul'isee deema. Bakka kuumataa ol dhaabee deema. Kuumataa gadi dhaabee deema. Bakka istaayilii garaagaraatiin jechuudha. Kun hundumtummaa kan godhanii fi beekamtii argachuudhaaf jechuudha. Akkuma cilee dibatu. Samoona kana immoo cilee dibachuu jalqabe erga bicayyoo wayii gara walaayittaa kanaa jechuudha. Bareedudha jedhamtee. Onnoo jedhamtee moodaalistiidha jedhamtee hundumtuu cilee baatee deema jechuudha. Xiqqaanis guddaanis cilee fuulatti dibataa samoona kana immoo onnoo wayii baatee jirtii isaa harkatti godhatanii bakka istaayilii garaagaraatiin jechuudha. Amma mucoo sammuu fi cilee dibatu jechuudha. Samoona darbee har'umarra ijoollee hedduun cilee dibatanii cilee bakka argate eessuma jiraa cilee mana madaamii immoo nisuma dhabe hin agarreeni cilee bakka san argatanii hin beekanii cilee mana madaamii keessa bakka jiru hin beekanii. Cilee fa'aa dibatu jechuudha. Bakka istaayilii garaagaraa agarsiisaa jiru jechuudha. Sooshaal miidiyaan kun dhugaa kan dhaloonni duuba dhufummoo akkam ta'a laata? Teenyetu mal'aalla. Kanaafuu waan hundaafuu otoo waan gaarii wal barsiisne bareeda jechuudha. Waan gaarii wal barsiisne bareeda jechuudha. Kun immoo akkuma isaan jedhani piraankidha jechuudha. Uummata hundayyuu dhiifamallee gaafataniitu jiru. Kan amma isaan kanaan keessa kukkutanii akkana godhan afaan Oromootiin afaan Tigireetiin irree afaan Amaariffaatiin irree kan darbeen jiraa jiran. Sooshaal gurguddaatuma akkana godhee jiran. Annuti afaan kana onnoo jedhaniiti afaan Amaariffaatiin Tigiriiffaatti qajaranii Tigireedhaan. Immoo kun immoo afaan Amaaraatiin jechuudha. Afaan warra soddaa warra kaabatiin kan hojjetame irree hin jiraa hundumtuu haqaa jechaa jiranii. Kanaafuu warri sooshaal miidiyaa gurguddaa qabdanillee haqaa. Viidiyoo kun viidiyoo piraankiti malee viidiyoo dhugaa miti jechuudha. Inni shimeen illee haadha manaa biraa qaba. Mucoon illee moodaalistiidha. Abbaa manaa biraa qabaachuu dandeessu jechuudha. Ishillee hin beeku inni nama maatii qabu jechuudha malee haadha manaa isaa miti. Akkuma dura dubbadhee wajjin hojjetu jechuudha. Wajjiniin sooshaal miidiyaa garaagaraa wajjin hojjetu jechuudha. Yuutuubii qabuunatti fakkaataa isa wajjin hojjetu beeksisa garaagaraa wajjin hojjetu ishii moodaalistiidha waan taateef. Kanaafuu gabaabumatti akkasii malee haadha manaa fi abbaa manaa miti jarri. Kanaafuu hundumti keessanii warroonni viidiyoo sana hojjettanii waan gaarii isa hojjedhaa fi waan yaada hundumtuu waanuma gaariin hojjennee kun karaa ishirra goree kun gara isaarra goree kun hundumtuu piraankii taatan hundi keessanuu piraankii taatan waan ta'eef piraankiidha. Kanaafuu viidiyoo sana dileetii of jalaa godhaa. Isin jechuu barbaada faamilii. Egaa gabaabumatti viidiyoon korraa kana fakkaataa jechuudha. Viidiyoo bareedduudha.
dhugaa dubbachuu waan baay'ee nama barsiisuu danda'udha jechuudha. Waan hundayyuu zim jenneetu mootu waan san hubatiin kecha seenuun gaarii miti jechuudha. Dura otoowwan jennee gaariidha jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi viidiyoo kanarraa argitan baay'ee tokkoon illee jechuudha. Rifadheen jira jechuudha. Gama kootiin hundumtuu akkasuma ta'e jechuudha. Hundumtuu piraankii numa ta'e kanaafuu kun immoo akkuma uummanni jedhe piraankiidha jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nan godhichi deemutti nagaan naaf tura.